miidhamee jira beektaa? Zaatiro. Jaalatteera. Yaa'anii bareedni jedhee ni jira naafin illee miidhamaadha homaa gochuu hin dandeenyu hin jiraa miti. Miidhamaa walii beekaa isin lama wal dubbisaa mee anas hin jedhe. Maal jechuun jechuun miidhamaati keessa jirtusan innillee waan argeef Oromiyaa miidhamaati keessa jirtusan innillee waan argeef so understand si godhuu waan danda'uuf tuwiin hin dubbisin. Laa naafin maal walii goonaree yaanii innis kadaadha. Miidhamni sun akka isirrallee hin geenne dubbisin tana kana ishii. Hafixa xumii yaada qabu maal saarta Oromiyaa? Laa anaafat illee tokkumaa miti asis hin jaalatta ture. Isin garuu nama biraa jaalatti homaa gochuu hin dandeenyaatu bara. Okkorte garuu akka yaada keessaa. Nama biraa jaaladha ture. So isin lamiin dammoo nama jaalatan dhabdanii jirtan. Kanaafiyyuu namni miidhame tokko miidhama sanama sanii waan beekuuf isin lachuu waan miidhama beekaniif maashiin goota nama isaa kana biyaansi miidhama keessa wal taraddaati tokko sommiine waliin jiraadha. Maaltu fakkaata jiru? Oromiyaa maaltu fakkaata akkamitti? Gaasii liqifame yaanii inaasufna kaayanii dafanii murteessan. Inaasiin jettee ertuu hinkii. Amma laal kaas biratti immoo live. Tuwiin? No. Haasuun jetti. No, na caqasii. Laatisha garuu. Ishii siin jedhamu inaasuu hin arga jedhe. No, haasaa. Farada understand godhi. Mucaan kun akkuma kan kee waan na taateef understand godhiin. Listen. Inni homaa gochuu hin danda'u bara. Chiggir namni yoo jechuun giddi nama jaalatisaa argachuu qabaa miti bara. Okay, gaafis gaafadha. Yoo rabbiin laaffisee argachuu danda'a hin jiraa miti. Yoo rabbiin qooda kenneef maalla. Good point. Yoo rabbiin laaffisee argachuu danda'a. Zaamiin taasifaa sirraa murree maal no? Eenyuudhaan immoo? Yaa si eeggatu jirti maal si galee. Kana jechuun bar Osmaanaaf siinuu walii gallee jammarree jidduu keessatti waa uumamee ati bichaa taate shikkaamtu yoo. Kana irrattillee taasifaa gootii taa'aa ta'e. Nana ke shi te mereza. Hai Oromiyaa. Point ke raga anyways. That is good. Sun tasfa bareda. Tasfa sun bareda. Garuu ammoo haga sun yoo enabbuun godhin yoo sunu isi wal jabeessa haga sanitti. Namni kun hin beekamu akka timaasii wal godhu beeda. Wal das wal jedhuu dandeettanii walii galuu dandeetta waan ta'eef. Dibicha korma ta'uu haadha irratti beekan jaalin ibsaa kee. Nama tokko osoo jaallatee jirtu akkamitti nama biraa irraa fiduun danda'ama indee? Maa inni dhiisee bara? Dhiistee tuween dhiisteereen dhiisnee bara waa'ee meesii dubbataa yeroo hundaa. Mi wallahi yoom dhageetta? Naa dhagee maal goota? Yeroo meesii dubbat jaalala nama jaalatte dubartii hedduu si gaafate jaalalama fakkeenyaaf. Dhiistee saafun taasisaa kuttee jeeree dhiisuu fi taasifaa garaagarummaa qaba ishee galee. Taasifaa si haa taatu ticaamu waliin haasa'e taatu. Eegatuma jirta laakiin sobiin kaatuween yaani eegatuma jirta. Oromiyaa akkasuma yaa. Akkuma siinee taasifaan akkuma jirutti yaa. yoo rabbiin laaffise. Yaa taasifaan akkuma jiru silallee. Rabbiin Taasifaa si haa taatu dhiinke taasifaa haga sanitti. taasifaan kun akkuma jirutti rabbiin taasifaa keessan murunaadha beektaa. Narraa garaa muratinaadha. Nama narraa garaa muratu hin jaalladhu. Namarra osoo hin taane nu rabbumarra eegaa jirra. Yaa ofii akkam sun godhe ibsaa kun. Naayee akkana godhe baay'ee cimaadha. Miti. Ulfaatadha beekaa. You better zemaa kee. Come hard. Zemaa kee. Come hard. Zemaa kee. Come hard. Internet kuni. Darbe.
Wallahi billahi miti dhumuu dubbatti saaboo. Internet anda baasee yaa waan jammare galmaan kenna jedheeti. Nama tasfaa waliin gahee biraatee. Daa'imman isaa mittiin waggaa 18 gara saaboo. Kan waggaa 18. Waggaa 18. Ati meeqa du? Kana jechuun daa'ima mittiin sirriitti goobasi jechuu barbaade. Ana waggaa edda bichaaffaa juunee dhufu goota inshaallah. Mashaallah dhiirri yoo guddate bareeda. Yaa maa saahibi. Inni bariyaan isaa si galaan jirutti wayin anaaf si walitti harkisaa jira akkam walii taana walitti nama wannoo maal gochuu walitti harkisarree nama qullama jiru walitti harkisan jedheeti. Wayyu. Wayin barra taasifamee almaani beeta shari'aa illee afur ayyamaami wayitu kana ba'a. Afuri? Yaa. Afur hin dandeenyu dhiisuu. Wallahi lamaan gooture. Afur shari'aan afur ayyamaa garuu dammoo lama izi garuu. Maal jedha rabbiin beekaa? Yoo wal qixxeessuu dandeetti qofa jedha. Maal qixxeessuu? Maaliif hin dandeettu? Yoo barbaade amma yoo intala tanaa fi intala isaan gufu walirratti godhaa jechuudha. Biyaansi takkarra jaarachuu dandeetta asii galee hin dandeettu. Yoo mokkortee ilaalte wanni sun mokkorameen tilmaamu hin jiru. Hin danda'amu dhiis akka nabii kenna nama wal qixxeessu hin jiru sallallahu alaihi wasallam. Seefa yoo akkasii dandeetti jedha. Cinaa tokkochaan ka'uun fedhan guyyaa sana. Karaa bilaaffisee barima danda'a. Ati nama walitti kunooti qullaa nama jiru dhiistee akkamitti nama galma kan hin taateetta. Jettiin birra. Jaalala dhiistee si'ii qabu namarra dirribii lammaffaa ta'uuf yaada adda jettiin. Kana jechuun birra. Kana jechuun. Jaalala bar fikir kono. Yaa fikir kono. Si galan lammaffaa lammaffaa yoo inni si fuudhetti okee taqabbaltaa. Rakkoo qabu. Allahu Akbar. Takbir guys. Takbir. Allahu Akbar. Kana bakka. Jaalli tare wallah wabii. Wah? Dareen qabuun. Wah? Allahu Akbar. Masya Allah. Jaartii masaanuu irrattu sitti heerumu jettu sababu argachuun taa'amii amma haala. Ayi jechuun karoora lammaffaa fuudhu saniin qabu dhiifama ta'aa. Maaltu beekaa? Fedhiin namaa kun guyyaa guyyaan dabalaa ibsaa. Itti yaadime. Hojii manaa. Yaad jedhiin mergaa rabbi hojii manaa ta'u. Yaa hojii manaa ta'u ishee galee. Dhiis bareeddu karoora nama duwwaa jiru dhiistee tataggariin maal gochuu hasaa taata bareeddu. Shoominni kun uummata akka isa seemaas waa mi'a maaliin hojjaan gurra garaagarummaa ta'an qaban biyaansi. No, jaalalli intani osoo hin ta'in keessa sii galee miti. Akkuma inni dhiisetti jechuun isuma waliin ciisaa na yaadatta rakkoon hin jiru. Inni illee si waliin ciisaa maakii haa yaadattu. Kabbaan no kami anaafsi amma osuma jammarreeyyuu la osoo dhamma kun sii galee miti waan hin taane osuma jammarreeyyuu anaafsi haddii ta'a anaafsi jidduutti sii galee miti guyyaa maraa caqicciqi uumama atilleen naa bira atilleen narratti hin Maaliif jaalataa miti? yaa atilleen Maaliif jaalataa miti? Atillee duraan isa jaalataa mi biqala? yaa so guddaa ulfaata. Kana jechuun ati taasifaa murinii. Sirratti maal gootu seera seenu? Anamma yoo an ta'ee yaadullee. I think reef tana nama gaarii nama daba qabu hin jenne maal? Isin nama daba qabu si galee bakka jaalala kana immoo jaalala si injifata. Seenteen teetti jedheera. Jaalala si injifata. Jaalala si injifata beeta miira kee kana nama gaarii kana beeta hamaa si si jilbisiisaa beeta saayi. Amma bittiin tuni wallaahi awwala osoo akkas jaalala jaalateen haa taaggalee saayi. Amma garuu anyways atilleen ilma dhiiraa waan taateef taasifama bareeda kennuuf ishee. Rakkoo maal si fakkaate biroo?
Ani sila akkasii jaalatte sanitti kataa galtu ta'e. Akkana jaalatte jedhi gaa. Yaa akkasuma siin jedhaani. Taaggaltu jechuun yoo namni tokko badee jiraate siingila jiraate siingila akkasii jiraate taaggaltu rakkoon hin jiru si galee. ስለዚህ namni tokko siingila hin jiru sa'a kana. Taaggaluun bakka bu'aa hin qabne taaggaluun faayidaa hin qabu. Maaltu beeka sila waan rabbi ibsa? Waan rabbi maa rabbi beeka rabbi gari rabbitu beeka namuun beeku rabbi gari ammoo namumatu beeka. Angaafi isaa gaafa dhufu Oromiyaa. Waa rabbi jedhanii karaa dhiisan hiree intala. Yaa rabbiidha karaa ciisanii isa kanaan dhiisanii jetti beektaa Oromoo. Yaa rabbiidha karaa ciisanii garuu isa kanaan dhiisanii. Raayee. Siin jedhee yaala nam. Yaa maan ati. Yoo barbaachisaa ta'e koppii fuula kiyyaa tiwiin irra siilatti hafa waliin jiraan dhaage. Way namni fuula namaa Kilaasii keessan fatoo kiyyaan guutaa akka shaarukitti. Maati fuula salaaltee jaalattee Oromiyaa? Yoo an fakkeenyaaf yoo kee akkas goone innis kaayisii akkas gochuu. Atamma Oromiyaa haasaa dhiisii mucaan adda jira. Tasuma meeqam. Atireet ishi jetteertaa mi'am. Eenyu ishi jedhu? Duwiniin. Hin jenne lakkaan yoo meeshi siin jedhu. Wallaahi billaahi kun jala dhugaati. True love guys. Ana jaalli saabo. Wallaahi billaahi kan ani harafti no kadheera saabo. Namni wallaahi billaahi jedhamu subhaanallah. Badai na amanii bisa. Dhageetta Oromiyaa. Wayii. Haga inni gara ciqincututti si galeemi. Haga inni Gara laa shibshibbii goonutti ima idaan himeti. Inni eegala. Kanaafiyyuu. Hin danda'a baribsayyee osoo danda'ame sila rakkoon. Shantama jechuun maali? Shantama jechuun maali? Shantama jechuun. Yaani yaada tokko simaddi yaada. Shantamaan fotoo kiyyaanaa jiraattu. What I'm talking about, guys. Maal haasaa ture. Jechi namaa simmeetii namaa kun hin jijjiiramaa. Amma shantama siyaa fidaa. Keep going. Oromiyaa. Shantama madaa siilaaleera shantama siilaaleera bataltee shantama. Kana jechuudhaan sitti horaa jira. Shantama madaan siilaaleera. Persentii shantama siilalee. Shantama suuraa kiyya jedhu. Laa suura keetti tokko bashii jechuun dhiqqifii keessa deeddee yoo na yaadu asii wingiya das nama jaru das saayidam. Ani amma garaa sinna dure dhugaa rabbii yoo ani si yaadadhee yaada keetiin miidhamu. Dhageetta Oromiyaa. Billaa waa nama lama haarii maluudha. Fardi biraan ati dhalaa miti dhiira hundee osoo amma dhalaa ta'e rakkisaa dhalaa mandanneettu dhalaa. Garuu ilmi dhiiraa shari'aan afur qadeemi. Oromiyaa. Shari'aan afur kaayyamu jechuun ilmi namaa martuu garagaratti yaadatiin. Tokko kan afur fuudhuu barbaadu jira tokko takka fuudhuu barbaadu jira sun garaagarummaa qaba. Dhagahi Oromiyaa. Gaafa tokko barbaadu mala mi'aati garuu. As na dhageeffadhu. As garagale. Ila fardi biraan gaamalee waraanu si galeemi. Ammaati. Persentii shantama argatteerta. Pikchariin ta'ee zaahira ta'ee persentii shantama natsaa argatte si galee kana booda ofiitti geeffadhu. Hojii manaa keeti. Kana booda pikcharii takka boonu hin jiru. Malee jaalala dhugaadhaa boqisaan lawwiitu kana ba'a. Miseensi karsiin jedhu. Amma ka isii amma chaachaa fi amma chaachaa jiraattu nama mul'ataa jira. No ani namni wal jaalatu akka hin dhabne bichaasa. Ana sirraa maal agadha? Ati yoo barishee yoo